Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro istuudiyootti egaa irra deebuudhaan ammas joogiraafii kutaa sagalaffaadha. Yuunitii afuraffaa paartii jalqabaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatiin dhufaan bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Kanaaf gaa warreen gartee maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalaminis chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan gartee maatii chaayinaalii keenyaatti viidiyoo guutummaan guututti ni argatanii kanaaf gartee yaada keessanis koomentii jalatti na biraan gaa ammallee galatooma warra yuunitii afuraffaa cover nu godhi jechaa jirtan baay'ee galatoomaa isiniin jecha ammas yaada keessanaaf isinis barreessaadha hangaan danda'utti isin biraan jira kanaaf viidiyoo laayik godhaadha subscribe warri hin godhinis gartee subscribe godhaa laayik gochuun eegala laayikii jechuu yeroo xiqqoo isin fudhatti maayikiroo sekondii waan tokkollee isin irraa irrisitu waan ta'eef kanaaf kama obboleeyyan keessan bira qabduuf laayik godhaadha yuunitiin afuraffaan gaa maal jaa gartee populations and the demographic yookaan gartee characters of the Ethiopian kan jiru gartee maal yookaan gartee as keessatti waa'ee population ilaalla jechuudha. Increasement number of populations in from time to time gartee wantoota lakkeessa dabalumna baay'ina uummataa yeroo yeroodhaanii fi akkasumatti baay'ina wantoota kaaraakterii yookaan haalli lakkoofsa uummataa gartee akkamitti dabala waan jiru jechuudha. Population waa'ee population and the demographic isaanii jechuudha. Yookaan gartee graafii isaanii akkasumatti yookaan kaaraakterii isaanii guuniif jennu yookaan increasement yookaan decreasement yookaan days and kadalatuu fi kaduu migration akkasumatti bikka takkaa bikka biraa socho'u rural to urban to rural waa'ee character of number of population gartee waa'ee amaloota uummataa waan jiru keessaafu especially in the Ethiopian country fakkeenyaaf it is outside of the Ethiopian kanaafuu maal jechuudha territory of the our country teenya keessatti yookaan gartee biyya teenya keessatti kanaaf Afrikaasii miti addunyaasii miti kaaraakterii waa'ee baay'ina uummata Itoophiyaa diimoogiraafii isaanii as keessatti yuunitii kitaaba kutaa sagalaffaa ji'oogiraafii yuunitii afuraffaa keessatti laallaka Itoophiyaadha kan ammoo Afrikaa fi addunyaa barannoota gara fuula duraa kutaa kudhanaffaa fi akkasumatti kanatti fufan keessatti jiraachuu danda'a waan taateef especially as keessatti kan laallu kan Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf as keessatti the concept of the human population concept yookaan yaadrimeen baay'ina lakkoofsa uummataa conceptiin yookaan human populationidha lakkoofsa uummataa maali baay'ina lakkoofsa uummataa concept of the human maali yaadrimeen ilma namaa baay'ina lakkoofsa ilma namaa maali kan jiru laallaa jechuudha as keessatti. Kanaaf gartee as keessatti kana laallaa jechuudha concept of the human population jechuudha 4.1.1 kan jechuudha. Kanaaf the profit grade is in you have already learned the different aspects of the populations among which world population trend is characters distribution growth and pattern barattee jirta jechuudha. In this profit grade kutaawwan darban yookaan gartee 7-8ffaa keessatti haa ta'u have already barattee jirta duraanuu learn different aspects of population ida amaloota waa'ee uummataa jechuudha among the which is world population trend agarsiistu yookaan direction yookaan gartee wantoota baay'ina uummataa addunyaa barattee jirta kaaraakterii isaanii yookaan amaloota isaanii distribution yookaan faffaca'iinsa isaanii jechuudha area yookaan gartee sparsity yookaan gartee dispersity bakka isaan haphinaaf yookaan baay'inaan irra jiraatan naannoowwan gartee barnoota duraan keessa barattee jirta growth isaanii guddina isaaniitiif akkasumatti pattern yookaan uummataa guutummaan guututti barattee jirta these sections focus on the human populations and the importance of study of the human population idaji section kana keessatti immoo focus wanni ati irratti xiyyeeffattu human population ida lakkoofsa baay'ina uummataati and the importance of the study wantoota barbaachisummaa uummataa istontartu lan importance study of human population barbaachisummaa qorannoo lakkoofsa uummata maaliif nu barbaachisa jechuudha study maaliif goone importance of the study maali barbaachisummaan qorachuu isaanii maaliif lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuu nu barbaachise barbaachisummaa qaba wanni takka barbaachisummaan alatti tan gaggeeffamtu hin jirtu waan taateef barbaachisummaa maalii qaba baay'ina lakkoofsa uummataa qorachuun waan jiru in these sections as keessatti laalta barannoo kana keessatti jechuudha. Kanaaf the term of the populations in the populations studies refers to the total numbers of the humans inhabitants of the specified area such as cities, countries or continent at given time. Kana jechuun termii yookaan population jiru kun jechi termii population jiru kun in population study yookaan qorachuudha refers to population in population studies jechi population study refers to wanni nu argisiisu jechuudha termiin population in population studies refers to wanni nu argisiisu total population lakkoofsa baay'ina uummataa jechuun lakkoofsa gartee populationiin kun termin jechi population jiru kun total number lakkoofsa namoota in humans in habitant warreen jiraatan is specified area iddoo murtaa'e takkatti warreen jiraatan such as city magaalaa haa ta'u country biyya haa ta'u continent ardii haa ta'u in given time yeroo nuuf kenname keessa takkatti warreen bikka san jiraatan saniini
gartee uummata jennaanii jechuudha. Kanaaf the human population has been the matter study of the various academic disciplines such as geography dha. Human population kun gartee barnoota adda addaa keessatti study ni ta'a. Various academic keessatti such as keessaafuu akka geography, biology, sociology, medicine, medical science dhaa fi akkasumatti history keessatti ni qoratama. Baay'inni lakkoofsa uummataa. In geography keessatti ammoo it is concerned mainly bikin xiyyeeffannaan yookaan gartee akka gaariitti itti qoratamu barnoota kana hundarra keessaa especially geography keessatti within the special analyze kan godhu jechuudha. In the human population gartee baay'ina lakkoofsa uummataa guutummaan guututti kan study godhatu kan qoratu geography dha. Population geography is focused unola damee geography keessaa the population geography tan jennu jira. Population geography especially addatti focus tan gootu population aspect relationship yookaan ummata it is also akkasumatti emphasizes xiyyeeffannoon isiidha yookaan damee geography keessaa jechuudha. Population geography the special aspect of the human populations and the interactions and the interdependence kana jechuun human population akka lakkoofsa ummata interaction isaanii wal fudhannaa isaanii interdependent isaanii jechuudha. Walirratti hirkachuu isaanii between the human populations and the physical environment jechnaan jechuudha. Kanaaf emphasizes population geography it is not only study about population. Why ummata bichaan qoratu population geography it within the interdependency of the environment within the human body waan gartee ilma namaatii fi yookaan gartee hirkattummaa yookaan waliin jireenya ilma namaatii fi naannoodhaa kan qoratudha jechuudha. Gartee kanaaf kan ennaan jechuudha. Kanaaf the human populations is giving great emphasis of study by various including the population geography. Human population kanaafu is giving great emphasis xiyyeeffannaa guddaadha kan study of the variation discipline including the population geography keessaafu addatti waa'ee lakkoofsa baay'ina uummataa kan qoratu isaa jechuudha. Kanaaf the human populations is studied for many reasons including the following wantoota sadan armaan gad jiran kanarratti maaliif the human populations lakkoofsi baay'ina uummataa is studied for many reasons sababa hedduudhaaf lakkoofsa baay'ina uummataa kana qoranna. Lakkoofsa baay'ina uummataa maaliif qoranna? Laal baay'ina uummataa qoranna jechuun osoo hin taane barbaachisummaan lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuudhaaf qabnu maali? Maaliif nu barbaachisa? Maaliif qorachuun nu barbaachise? Faayidaa malee hin barbaachisu jechuudha qorachuun. Kanaafuu is study qorachuun is for many reasons sababa hedduudhaaf following kanneen armaan gadii kana faan especially isaan kanaatu addatti jechuudha. It is a very dynamic baay'ee bal'aadha yookaan is a demographics is significant quantity fi akkasumatti gartee barbaachisummaa quantityidha baay'ina akkasumatti qualityidha qulqullinaa fi changes jijjiirama over time and space jijjiirama yeroon dhufu irratti qorachuudhaaf such as changes kanneen fakkeenyaaf jijjiirama haavze thermodynamics importance socio-economic and development of societies. Kanaaf nu barbaachisa yookaan baay'ina lakkoofsa uummataa wanneen nu qorachuun nu barbaachisu to identify jechuudha yookaan gartee to identify the socio-economic development of society yookaan hawaasummaa fi economics haala hawaasummaa haala economics fi haala guddina lakkoofsa baay'ina uummataa adda baafachuudhaaf jechuudha. Kanaaf change in the size composition laal size isaanii hangam takka lakkoofsi isaanii size isaanii guddaate composition wal fudhannaan isaanii structure caasaan isaanii locations of the human populations iddoon jireenya iddoon location yookaan bikki isaan jiraatan kan have policy implication yookaan gartee policy imaammata baafachuu irratti gartee change in the size fi composition structures and location isaanii adda baafachuudhaaf lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf mas beekuudhaaf nu gargaara knowing beekuudhaaf about the characters amaloota of human population amaloota ilma namaa in the importance wantoota barbaachisoo keessatti yookaan order to justice situations and existence of realities yookaan gartee maaliif jechuudha human population barbaachisummaa qaba importance qaba in order to kanneen akka justice yookaan gartee adjust godhu situations haalawwan akkamiitu exist angirille yookaan gartee realitiin jiraachuu irratti wantoota tokko beekuudhaaf yookaan gartee fakkeenyaaf diinagdeen uummata akkasumatti gartee hogguunee fi guddate yookaan gartee baay'inni lakkoofsa uummataa hogguunee fi guddate dhiibbaa akkam lakkoofsi baay'ina uummataa diinagdee irratti qaba kan jiru jechuudha. Kanaaf wantoota kanaaf many importance qaba garuu faayidaa hedduu qaba garuu ammoo asirratti wanti qophichaa lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun identify godhuudhaaf nu gargaara adda baasuudhaaf socio economic development and the akkasumatti gartee
environmental yookaan gartee interdependency yookaan interactionii wal fudhannaa environmentidhaatii fi naannoo fi ilmi namaa wajjin qabu. Kana jechuudha. Kanaaf population study is yield to knowledge that is important to the planning and the practice yookaan gartee particularly by the government in fields such as health, education, housing, social security, employment and environmental yookaan gartee preservation jedha. Kanaaf population study lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuu jechuun yield to knowledge beekuudhaaf nu gargaara. Beekumsa knowledge that is important barbaachisummaa qaba for planning karoora baafachuudhaaf particularly fakkeenyaaf eenyu karoora baafata jechuudha. Governmentiin mootummaan karoora baafachuudhaan field of social such as kanneen akka health keessatti fayyaa keessatti karoora baafachuudhaaf lakkoofsi baay'ina uummataa guddatee jira. Kanaafuu gartee manneen gartee buufata fayyaatis iddoo adda addaa ijaaramuu qaban lakkoofsi baay'ina uummataa xiqqaatee jira. Kanaafuu health keessattis akkasin laaleetiiti baafata. Educationii keessatti baay'ina lakkoofsa uummataa study godhachuun isa maal godhu mootummaa maal godhuudhaaf isa gargaara. Pilaaniingii akka mootummaan baafatu yookaan gartee poolisii akka baafatu haawusingii keessatti social security keessatti eegumsa gartee hawaasaa keessatti employment hojii keessatti and environmental preservation keessatti gartee mootummaan akka gartee pilaaniingii baafatuuf yookaan gartee poolisii baafatuuf population geography population number of population qorachuun nu barbaachisa. Such as studies qorachuun kanneen akka wantaa keessatti also proof godhuu mirkaneessuu information yookaan needed barbaachisan to the formulate government mootummaan formulate godhuu yookaan uumuu jechuudha. Government population policy uumuudhaaf gartee population policy'n yookaan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa hagguneef jiraatee number of population irratti policy mootummaan fudhatu jira. Lakkoofsi baay'ina uummataa hagguneef guddate it is very difficult to the life of the environment or it is the distractions to growth of the waan mani hedduudhaaf gaa riizaaltii baay'ee qaba. Lakkoofsi baay'ina uummataa jechuun naannoon akka faalamtu ni godha yookaan bosonni akka jijjiiramu qilleensi akka faalamu magaalonni akka babal'atan riizaaltii industiraaliin akka babal'atu. Kanaafuu environmentii irratti lakkoofsi baay'ina uummataa dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef mootummaan lakkoofsa baay'ina uummataa ofirraa qoratee gartee wantoota poolisii yookaan imaammata baafachuu qaba. Akkamittiin lakkoofsa baay'ina uummataa ofirraa xiqqeessa yookaan poolisii meetid kan jennuun jechuudha. Kanaaf isaan sanbaara. Kanaaf which is seek to modify akkamitti gartee uummata control godhu which is to modify demographic trends in the order to achieve economic and social objective irratti waan dhiibbaa qabaniif jechuudha. Kanaaf modify godhuun demographic trend irratti yookaan gartee agarsiistuu yookaan gartee baay'ina lakkoofsa uummata order to achieve economic and social objective irratti gartee lakkoofsi baay'ina uummata dhiibbaa qaba. Kanaaf the study of the human population lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun is also necessarily barbaachisaadha for development and socio-economic and activity. Kana jechuudha wanni deebisuu qabdu jechuudha. The importance lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun maaliif si barbaachise? Hosin jaan is studies the development that help jennaan jechuudha. Development and socio-economic activity gartee maal jechuudha? Necessarily barbaachisaadha for development guddinaa fi socialis guddina hawaasummaa yookaan economics diinagdeetii fi yookaan gochoota yookaan activity yookaan diinagdee fi hawaasummaatti adda baasuudhaaf study godhuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. For example fakkeenyaaf populations is a major source of the labor baay'inni lakkoofsa uummanni jechuudha bara. Example fakkeenyaaf population uummanni major source dha bara humna guddaadha of the labor force humna guddaadha yookaan gartee maal labor force humna hojii jechuudha. For the productivity oomisha keessatti and non productivities economic sectors yookaan non productivity economic sectoroota yookaan gartee kan jiran keessatti kanneen akka maali such as agriculture keessatti baay'inni uummanni labor force yookaan humna hojii jechuudha. Manufacturing labor force dha manufacturing keessatti humna hojii jechuudha. Labor force jechuun is teaching barnoota keessatti labor force dha. Health keessatti health service tajaajila fayyaa keessatti labor force dha. Kanaafuu lakkoofsi baay'ina uummataa major source of the labor force dha jechuudha. Kanaaf moreover ta'ullee human populations is main productivity force and the creators of the material wealth dha. Kana jechuun human population lakkoofsi baay'ina uummataa is main productivity dha yookaan gartee oomisha main productivity dha. Oomisha ijoodha yookaan forces akkasumas humna oomishaa ijoodha. Creators akkasumatti gartee warreen creatora warreen uumu jechuudha of material wealth meeshaawwan gartee qabeenya jechuudha. Bakka uummanni karaa biraatiin maal ilaalamaa jechuudha is the wealth of the productivity. Kanaafuu material kanaafuu uummanni qabeenya jechuudhaan ilaalama yeroo tokko jechuudha. Maaliif creator waan ta'aniif yookaan gartee uummata keessaanii wantoonni adda addaa argaman waan taateef
jechuudha. Kanaaf makes the study of the woman populations is extremely important. Study of the woman population in bar qorannoon baay'ina lakkoofsa uummataa jechuudha. Population is extremely humnaa ol jechuudha. Importansii qaba, barbaachisummaa qaba. For overall yookaan akka walii galaatti jechuudha. Socio economic development of the country biyya takkaa keessatti guddina hawaasummaa dinagdee biyya takkaa keessatti extremely importansii qaba. Baay'ina akka gaariitti barbaachisummaa guddaadha qaba. Lakkoofsi baay'ina uummataa qorachuun is a very important to identify, to improve, to overall social economic development keessatti lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun nu barbaachisaa jechuudha. Kana jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo the trends of the populations grows in the Ethiopian kan jiru jira jechuudha. Trendii yookaan gartee direction jechuudha. Yookaan agarsiiftuu jechuudha. Trending of populations grows. Baay'ina lakkoofsa uummata Itoophiyaa kan jiru laallaa jechuudha. 4.2 jalatti jechuudha. Kanaaf trends of populations grows in Ethiopians kan jiru jalatti Ethiopia is the second most populations country in Africa. Ethiopian yookaan kontinentii yookaan dachii gartee baay'ina lakkoofsa uummataatiin sadarkaa lammaffaarra jirtu is the second akka Afrikaatti jechuudha. Kanaaf akka bara 12 bara 2020 it is the population was estimated meeqa gaa lakkoofsi baay'ina uummataa akka tilmaamaatti jechuudha. 2020 miiliyoona 114.9 jechuudha. UNN bara 2020 takkatti which is ranks yookaan gartee akka UN akka dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sadarkaa 12ffaarratti in world argamti jechuudha. And the current growth rate is about jechuudhaan bara kana kan current growth rate is kanaaf Itoophiyaan bara 2020tti population was estimated jechuun akka inni tilmaama yaadamutti miiliyoona 100 fi miiliyoona 114.9 jechuudha. Bara 2020 takkatti akka UN akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii sadarkaa 12ffaarratti addunyaa keessaa akka argamtu lakkoofsa baay'ina uummataatiin. And akkasumatti the current growth guddinni amma antaanaa ammoo parsantii 2.6% akka ta'an lakkoofsi baay'ina uummata Itoophiyaadhaan beekama. According to the 7 yookaan gartee bara 2007tti akka census jette jechuudha. Census jechuun yookaan gartee the method that is organizing information about the number of population kan jennu jechuudha. Akkasumatti censusii jira yookaan gartee old kitaaba waan kakutaa saglaffaa irratti argama jira inni kun census kan jennu jira akkasumatti gartee vital yookaan gartee survey jira akkasumatti vital registration idhaa fi akkasumatti gartee sample surveys kan jennu jira mala sadii kan gartee nambara yookaan lakkoofsa uummataa itti walitti qabu information yookaan lakkoofsa nambara uummataa adda beeksuudhaaf maloota sadii fayyadamneeti ittiin walitti qabnee lakkoofsa baay'ina uummataa lakkooyna mala sadeen keessaa census kan jennuun kun isa tokko. Lamaatu hafe lama kanneen akkami kitaaba kanarratti hin qabu lama kanneen gartee vital registration idhaa fi akkasumatti sample survey hafe amma census akka jeetti jechuudha. Malli kun akka warri mala kanaan qoratu nu argisiisutti bara 2007 keessatti the population of Ethiopia is 73.8 miliyoonidha yookaan gartee miliyoona 73.8 jaaniitti bara 2007tti lafa kaan. The country's population is among the fastest growing populations in the world. Tanaafuu biyyi tun gartee fasteridha. Baay'ina lakkoofsa uummataa saffisaan guddataa jirti jechuudha. Biyyi tun akka addunyaatti lakkoofsi baay'ina uummataa. The country is the population among the fastest baay'inaan guddataa jira jechuudha. Bakka akka addunyaatti jechuudha. Biyyi Itoophiyaadhaa guniif ilaalle lakkoofsi baay'ina uummataa isiidhaati jechuudha. It is also estimated that is the percentage gartee bara 1900 Ethiopia's had only laal gartee meela daka jirti la amma meeqa amma 2007tti gartee 73.8 miliyoona jennee miti bara 1900tti baay'innis lakkoofsa uummatii siidhaa baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu faster growth daftee guddatu jirti jechuudha. Bara Itoophiyaan akka addunyaatti baay'ina lakkoofsa uummataa isiidhaa parsantii gartee miliyoona 11 fi 8 qofa jechuudha. Persons. Kanaaf this numbers is increasing to about 13 millions. Gartee 1900 akkas 1920tti ammoo ammaas eessa dhayite la miliyoona 19 dhayite ammaas endeze 1960tti ammoo miliyoona 23.5 dhayite guddataa deemu jira jechuudha. It is the shows table armaan gadii irratti nu argisiisee jira waan kana. The table shows that the population of the country is bara 1960 hanga bara 1990tti ni agarsiisa. Those is the values shows that is during those decades it is took 30 years of populations to double it is the size.
Kanaafuu lakkoofsi baay'ina uummata Itoophiyaadhaa waggoota 60 hin caalle keessatti saffisaan waggaa 60 keessatti akka gaariitti baay'inaan guddattee gartee sadarkaa olaanaa irra gahee jechuudha. Kanaaf it is a contrast in the size. Bara 1960 wagguuniif ilaalle jechuudha. The time requires for populations of doubles has been on the declines. Yeroo kanatti gartee the times required barbaachisummaan lakkoofsa baay'ina uummataa it is doubled has been on the declined gartee dabiliidhaan gartee akka guddataa dhufe jechuudha. Nu argisa guddataa yookaan gartee akka decline ta'ee jiru sana irraa jechuudha. This is because sababni kunis of a rapid rates of population growth sababina baay'ina lakkoofsa uummataatiin guddataa dhufu rapid baay'inaan daffasaa. For instance, the populations double in size dhaan ni dabalan between bara 1960 hanga bara 1990 indicated double timing jennaa jechuudha. Yeroo kanatti only 30 year waggoota 90 waggoota 30 gartee 60 fi 90 jidduu jiru kana keessattis baay'inaan dabiliidhaan lakkoofsi baay'ina lakkoofsa uummataa dabalee jechuudha. Kanaaf giraafii kanarratti asitti teebilii kanarratti kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf yiriidhaan asiin akka gadu tarreesse populationiin asiin gartee miliyoonaan akka balleesse sorry annual growth rate waggaatti hanga isaan dabalan akkasumatti gartee dabalingii taayimiin isaanii asiin akka kaa'amee jira. Kanaaf gartee akkasitti gartee inni kun addaan baafachuudhaan asirraa laaluu qabdanii as keessatti ispeeshaalii wanni isin adda baafachuu qabdan Itoophiyaan gartee akka gartee saffisaan baay'ini lakkoofsa isiidhaa dabalu jiruu fi akka addunyaarraa sadarkaa gartee saffisni baay'ina uummata isii akkatti dabalu jiru beekuu qabdanii jechuudha. Kanaaf gabatee tana laaltanii dubbistanii bira kutuu qabdanii jechuudha. Kanaaf as keessatti historical profiles of the growth rates of the Ethiopian populations in bara 1900 shows that the populations increased by the less 1.0% until the gartee bara 1920 ya kana jechuun bara historically profile yogguuni fi gartee historically gartee seenaawwan bara 1900 tti yogguuni fi ilaalle Itoophiyaa jechuudha. Bara 1900 tti Itoophiyaan lakkoofsi baay'ina isiidhaa gartee hanga bara 1920 tti jechuudha. Bara zero irra jira la maaliif xiqqaadha jechuudha. Is increasingly by less ida jechuudha. On zan z 1.0 laal xiqqaadha baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Hanga bara 1920 tti as booda dabalte after as booda gartee la however the rapid rate grows is slightly saffisaan gartee dabale increased and then by hanga bara 1950 it went up to hanga bara 1950 meeqa gahe 2.0 yookaan gartee lama jechuudha jechuudha. Parsantii hangana gahe parsantii lama. This slowly rates populations is grows before gartee suuta guddataa dhufe slowly grows ida before as dura jechuudha. 1920 dura suuta guddaa reflected the countries high mortality rate dha. Kanaafuu gartee high mortality rate dha baay'ina lakkoofsa namaa du'uutu guddaadha. Within the worldwide effort is control maariyaaliyaa jira. Maaliif bara 1920 duratti dhukkuba dhibee busaafaa jira. Akkasumatti and other diseases dhukkuba biraa faa jira. Akkasumatti bara 1950 tti later growth of rates rose to from year reached waggaa guddataa dhufe garuu amma waggaa kan booda waggaa 1950 faa booda baay'ee lakkoofsi uummataadha yiritti guddataa dhufe parsantii 2.8 ga'e in the percent bara 1980 tti between bara 1980 hanga 90 faatti the growth rate of the Ethiopian population lakkoofsi baay'ina uummataadha was around percent 3 amma baay'inaan guddataa deema jira. Between bara 2010 hanga bara 2020 faatti growth rate of the populations of Ethiopian percent 2.6 dha jechuudha. Kanaaf baay'innis lakkoofsi isaanii akkanaan guddataa dhufe jechuudha. Kanaaf focus xiyyeeffannaa bikkatti kannuu qabdu. Also there has been slightly declines populations growth rates between the three census. Ethiopians has one of the fastest growth populations in the world. Kanaafuu gartee also ta'ullee there has been slightly yookaan gartee suutaan yookaan jechuudha declines in populations growth lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha between rates between the three census yookaan gartee three census of Ethiopians has one of the fastest growth gartee populations in the world. Akka Ethiopiyaa garuu ammoo ogguunii fi gartee amala gartee seensusiidhaatiin yookaan gartee meetidii yookaan gartee kanaan hogguuniif ilaallu lakkoofsi baay'ina uummata Itoophiyaadha is one of the fastest yookaan gartee saffisaan growth ta'aa guddachaa dhufee jira over the two decades yookaan gartee decadeewwan lamaaf yookaan gartee waggoota kurnan walitti aanan lamaaf jechuudha between the three census
series censuses jidduutti jechuudha. Kanaaf for instance the population of Ethiopia has increased from bara kudha sagal bara kudha sorry population of Ethiopia inni dabalee jaabar is increased jechuudha. Parsantii 42 tuqaa 6 miliyoona bara kudha sagal 84tti tu parsantii 53 tuqaa 5 miliyoona ta'ee jechuudha bara kudha sagal 94tti akkasuma parsantii afaan gartee 73 tuqaa 8% miti sorry wanta diijitiidhaan kaa'ee jechuudha. Diijitiidhaan kaa'ee parsantiin tanichi ol ilaallisan. Kanaafuu ammoo kun gartee miliyoona baay'ina lakkoofsa uummataati. Baay'ina lakkoofsa uummataatiin akka kaa'e. Baay'ina lakkoofsa uummataa 73 tuqaa 8 bara 2007tti. In Ethiopia bara 2020tti Ethiopia's population has estimated parsantii sorry parsantii osoo hin taane nambarii jechuudha. Tokkoon isaanii ogguuniif lakkoofnu jechuudha. Miliyoona 114.9 akka ta'e UNN nutti himanii jiranii jechuudha bara 2020 fi takkatti jechuudha. Kanaaf population is composition jennaan. Maali population composition wal fudhanna yookaan component jechuudha qaamota baay'ina lakkoofsa uummataatiif study godhuuf yookaan qorachuudhaaf nu barbaachisanii jira as keessatti. Kanaaf population composition jennaan isaan kana. Population composition component yookaan qaamota baay'ina uummataa jennaan jechuudha. Kanaaf isaan kun maal faadha jennee ilaalla gadii kanatti jechuudha. Kanaaf the populations of country is can divided in the according to the age, sex, occupations, language, religious and other attributes. Kanaaf population of the country lakkoofsi uummanni biyya takkaa can be divided ni qoqqoodama according to this ageidhaan umriidhaan nama qoqqoonna waggootaan jechuudha. Waggaan ganaa gadi jennee sexes yookaan saalaan nama qoqqoonna. Occupation hojiidhaan nama qoqqoonna. Language afaaniin nama qoqqoonna. Religious yookaan akkasumatti gartee amantiidhaan nama qoqqoonna. Akkasumatti religiousidhaan nama qoqqoonna. Akkasumatti other attribute amala biraatiinis nama qoqqoonna. Isaan kun maali component of the population kan jennuun isaan kana baana jechuudha. Age, sexy, occupationii, language, religious, amantaa jechuudha. And attribute amaloota biraa other attribute amaloota biraa irra dhaabbachuudhaan lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuu dandeenya. Kanaaf isaan kun maal jedhan the composition of population yookaan component of population kan jennuun jechuudha isaan kan. Kanaaf population composition is refers to population composition nu harkisiisa. Maal those aspect of populations can be measured safaruu in terms of the age lakkoofsa uummataa ageidhaan waggaadhaan safaruu sex saalaan yookaan gartee marital status haala gartee warra wal fuudhe jechuudha warra wal fuudhe. Family size lakkoofsa baay'ina maatii economic activity haala diinagdee isaanii irra dhaabbachuudhaan nationality languages afaan naannoo isaaniitiin akkasumas religious isaan irra dhaabbachuudhaan measure godhuu dandeenya jechuudha lakkoofsa baay'ina uummata biyya takkaati jechuudha. Amma fakkeenyaaf age structure yaa fudhannu age yogguu fudhanne age structure is a classification of given populations into the different age groups variation futureidha jaa. Kanaafuu age structurein yookaan gartee caasaan umriidha yookaan waggaadhaan laaluudha kun is classify population different group adda addaa addaan qooda amaloota adda addaa irra dhaabbachuudhaan jechuudha. These structures is caasaan kun becomes clear after we group all of people than population by age. This structuring kun caasaan kun becomes clearly after the we group ega goone booda addanuuf baa all of population lakkoofsa ummata hundee jechuudha. In that population by age umriidhaan adda baafna. Umrii hanganaaf hangana gooneeti clear goonee addaan nuuf baa jechuudha. Eega group waliin goonee booda. In other words gama biraatiin age structure jechuun is a pattern. That is the result from the distributions of member yookaan gartee bu'aa faffaca'insa lakkoofsa uummataa of populations into different age categories yookaan gartee different age itti addaan qoqqoodamuu jechuusanii jechuudha. Age structure jechuun uummanni yookaan waggaa umrii adda addaatti addaan qoqqoodamuu jechuudha karaa gabaabaa jechuudha. Kana nutti muudama. Kanaaf the distribution of populations by age is among the most fundamental demographic characters of human populations and that of democratic status. Demographic status idaje yookaan statistic yookaan demographic statistics jechuudha. Kanaaf distributions of population jechuun faffaca'insa baay'ina lakkoofsa uummataa by age waggaadhaan adda babaca'uun is among the most fundamental demographic keessatti demographic characterii keessatti baay'ee fundamentalidha. Most fundamental baay'ee bu'uura isaati jechuudha. Fundamental yookaan demographic characteridha. Ulaagaa yookaan amala bu'uura barbaachisummaa
gartee diimogiraafikiiti human populationiin that is the demographic status keessatti haala diimoogiraafii yookaan giraafii irratti nu argisiisu nu san keessatti jechuudha. It is a place an important role dha. Kanaafuu inni kun gaheen isaa baay'ee barbaachisaadha. Importantidha, barbaachisaadha. Roolidha gaheen isaa jechuudha. In the development of any society guddina hawaasa kamiyyuu keessatti jechuudha. The economic and the cultural life of societies critically depends upon the age structures of the population. Kana jechuun the economic haalli diinagdee, cultural life haalli jireenya aadaadhaa of society hawaasa tokko is critically baay'ee gartee murteessaadha. Depends kan ta'u upon the age structure irratti umrii isaaniitti irratti baay'ee murteessaadha. Moreover, the planning process of any country waan planning jechuun karoorri biyya kamiyyuutu any country kamiyyuutu makes to use fayyadamuudhaaf nu gargaara of this data extensively for the development of society cultural for it is religious maal jechuudha makes use this is data extensively baay'ee sirriitti fayyadamu jechuudha for the development guddina yookaan economy culture fi for it is religious irra dhaabbannee gartee lakkoofsa baay'ina uummataa fayyadamuudhaaf processing of any country kamiyyuu keessatti adeemsa kana itti fayyadamanii jechuudha. Two important statistical tools for understanding age structure are jennaan jechuudha. Maali statistically yookaan gartee haalli gartee ulaagaan yookaan gartee lama tan gartee understand ittiin goonu yookaan age structure addaan ittiin baafan addaan ittiin hubannu caasaawwan yookaan waggaa yookaan umriidhaa ilma namaatu jira. Fakkii tokkoffaan age groupiidhaan age groupii ol godhu jira. Lakkoofsa baay'ina uummataa umriidhaan walitti groupii godhu. Population pyramid dhaan kaa'u. There are two statistical jennaan jechuudha. Yookaan statikoota lamaan barbaachisoo ta'an to understand godhuudhaaf adda baafachuudhaaf age structure haala lakkoofsa gartee ageidhaan waggaadhaan qoqqoodamu baay'ina lakkoofsa uummataa adda baafachuudhaaf nu gargaara lamaan kanaa jira jechuudha. Age group kan jennuun yookaan age group maali? Also we can use different state fayyadamna. Haala yookaan tuutawwan adda addaa fayyadamna. Age structure keessatti of numbers of defined ibsuudhaaf age group lakkoofsa baay'ina uummataa groupiidhaan ibsuudhaaf. The most of widely used to age groups are the 5-year age group. Baay'inaan lakkoofsi baay'inaan jechuudha. The most widely baay'ee bal'inaan used kan itti fayyadamnu age group keessaa are the 5 years age group. 5 years age group waggaa 5 qoodu jechuudha. 0 hanga 4, 5 hanga 9, 10 hanga 14 jennee hanga gartee 60 deemuu san jechuudha. 60 hanga 65 deemnaa jechuudha. 5 64 hanga 65 jennee akka 5 kan deemnu kun maal jennaan jechuudha 5 years jennaan jechuudha. Kanaaf maal jennaan is 5 years age group jennaan kanaan 5 years age group jennaan. Yookaan broad age group bal'aa kan jennuun yookaan age group kan jennuun takka hanga 14 0 hanga 14 waggaa meeqaan qoqqoodaa deemna kana jechuudha. Waggaa 15 14 hanga gartee 64 akkasitti deemna jechuudha. 65 jennee akkasitti itti deeboode deemna jechuudha. Kanaaf akkanatti 14 kan qoqqoodaa deemnu jechuudha. Kanaaf inni kun in the broad baay'ee bal'aadha. Age groupiin kun jechuudha karraa boodaa kun addaan babal'isneeti keenya. Age groupii kana jechuudha. 0dha hanga 14 15 jennee akkasitti hanga 64 hanga meeqaatti itti daanee jechuudha. 65 akka deemnu kana jechuudha. Are now as respectively young age. Maal jechuudha? Isni kun warri jalqabaa kun young age dha. Urmii young age dha. 0dha hanga 14 kun meeqa? Young age dha. Young age jechuun daa'imman. The young dependent jechuudha isaan hirkattoota. Population uummattoota hirkattoota maaliif namarratti hirkatan maatii isaan irratti hirkatanii jiraatanii ifiin of hojjechiisanii jiraachuu hin danda'u. Work age ammoo kun hagartee achii olii maal humna hojiiti. Work age economically active dha jechuudha. Warreen hojjetan jechuudha. Is population jechuudha uummata hojjetan. Is old age jennaan kaan ammoo warri 65 olii kana plus kan godhe kana jechuudha. Is elder dulloota manguddoo is dependent population dha. Kanaafuu isaanis akka daa'immanii sanitti akka yaangariitti akka daa'immaniitti maal populationiin kun isaan lachuutu maal jechuudha hirkattoota. Kanaafuu gartee kanaaf akkanatti bikka sadeen kanatti akka dabaafne age groupii godhuun kun lakkoofsa baay'ina uummataa lakkoofsaan groupiidhaan adda kaa'u jechuudha. Ageidhaan adda kaa'u jechuun haala kana nu argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma population pyramid asitti amma population pyramid what is the population pyramid jella fakkaata population pyramid is jennan very useful aid
it is examine that it structures population pyramid bar useful kan nu gargaaru faayidaa bal'aaf useful faayidaa guutuu kan qabu examining adda baafachuudhaaf eejiidhaa fi seksiidhaa fi sex structure gartee age structure fi sex structure yookaan gartee umriidhaa fi haala saala isaanii adda baafachuudhaaf population pyramid kan barbaachisu sani. It is a graph yookaan representation graphiidhaan bakka bu'a of the distribution faffaca'iinsa lakkoofsa baay'ina uummataa by ageidhaa fi sexiidhaan jechuudha. Kanaaf in the age pyramidiin the vertical axis dha. Laala kan vertical axis jechuun kan olitti akkasitti deemu san jechuudha. Fakkeenyaaf mee giraafii irraa dhayinu monograafii asirra kaa'ee jira miti. Sararri asiin akka moggaatan irra akka gadoo laal kun asiin akka deemu qullaa. Akkana vertikaaliin kun hagadoo sararamee akkasii lakkoofsi irra gadoo tarree kaa'ame kun 0 hanga 4 5 hanga 9 10 hanga 14 jennee kan keenya kun maal nu argisiisa siin jiru jira. Pyramid vertical axis kun divided in year waggaadhaan nu argisiisu jira. Usually fakkeenyaaf 5 year nu argisiisu jira. 5 year group interval dha. 0 hanga 4 jennee akkasitti deemnee miti. Inni kun maal nu argisiisa jechuudha? Waggaadhaan nu argisiisu jira. Horizontally no kadalgaa jechuudha. Horizontal gujan kagadu labba sararame sun inni wanni nu argisiisu shows wanni nu argisiisu jechuudha. Axis horizontal axis the percentage nu argisiisa. Waan percentage waan maal jechuudha? Percentiidhaan kaawwachuudha. Waan gartee lakkoofsa uummataa percentiidhaan kaawwachuudha. Is male and the female dhiiraa fi dhalaa jechuudha. Is the group goone the percentage yookaan gartee the percentages are include yookaan gartee calculated to both and separately for total population gartee calculate godhuun nu gargaara. Both sexes and separately yookaan gartee sexily yookaan gartee adda baasee kan jiru san jechuudha. Maal godhuudhaaf nu gargaara? Dhiiraaf dhalaa jennee adda baafnee beekuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Kanaaf in the countries where birth rates are high and death rates are also high yoguunii fi gartee maal jedha in country where biyya gartee birth rates lakkoofsi baay'ina uummata dhalatu are high itti guddaa ta'e and death rates are also high la kadhalatus guddaa kadhalatus high dha kaduus guddaadha barziinis kadhalatu guddaa deezinis kadu guddaa biichitu maal jechuudha biyya miskiina jechuudha the population is a pyramid has a from it is triangle jedhan wargeessifti that is a less development country biyyoota gartee baay'ina lakkoofsi ummataatiin duubatti haftu taate maaliif jechuudha maatiidhaas akkuma lafa guutanii maatiin gartee qabeenya jaaniitiin religious attitudeidhaan gartee amala aadaa fi gartee ilmaan dhaluu jaaniitiin lafa guutanii kanaafuu kadhalatu guddaadha deeziidha kaduus guddaadha maaliif life expectancy isaanii hammi jireenya isaan jiraachuu danda'anii xiqqaadha maaliif diinagdeen isaanii fayyaa sin harkatan dafanii du'an maaliif jechuudha ikoonoomii isaanii qoonqoodhaaf duu danda'an hongeedhaaf duu danda'an akkasumatti fayyaa gaarii argachuudhaaf gartee duu danda'an kanaafuu kaduus guddaadha especially in Ethiopia is the Saharan country to be biyyoota gartee Sahara gadi jechuudha below Sahara kanneen Afrikaa keessaafu is only Africa biyya Afrikaa guutummaan guututti baay'een isaanii irra guddaan isaanii maal kadhalatus guddaa kaduus guddaa kan less development biyyoota guddinnis duubatti hafe jechuudha kana jechuudha triangle fakkiinsiidha kanaafuu triangularidha this pattern is typically of the populations of the developing countries like Ethiopia walagarta is which is mainly children diamond dilakabdi are born kandalatu but few reach old age waggaan few waggaa kanamno few reach old age isaanii maal jechuudha namni waggaa dheeraa ture jechuudha old age gurguddoon few dha xiqqaadha jechuudha bakka maaliif dudu'a jechuudha namni du'a waggaa dheeraa umrii dheeraa jiraachuu hin danda'u maaliif is less life expectancy dha qaban jireenya jiraachuudhaaf maaliif yeroo dheertuu jiraachuu hin danda'an jechuudha is developing countries with is the lower birth rate dha biyyi guddatan developed tan jennu developing yoo zan ta'in developed tataate ta guddattee jirtu jechuudha low birth rate dha kadhalatu xiqqaadha and the few people to gartee dying to young maal jechuudha daa'imman xixiqqaadha for the population's pyramid is more triangular population isaanii is narrowing xiqqaadha only near it is the top gubbarratti maal jechuudha akkatti walitti akka kaanitti gartee piramidiin isaanii gubbatti hin qallatu jechuudha maaliif akka diriirumaan deeme jechuudha bakka wanni isaan adda godhu hin jiru jechuudha kanaafuu top irrattis nearidha jechuudha nearest is the top irratti maal jechuudha narrow dhiphaadha jechuudha in those country is both lachuu barziidhaa fi deez kaduu fi kadhalatus decline xiqqaadha within the result of showing it to numbers of populations each group is qualitative yookaan equivalent states maaliif life expectancy qaba guddaadha qaba waan taateef biyyoonni guddatanii jiraatan kadhalatu xiqqaadha kaduus
xiqqaadha jechuudha. In the general population pyramid yogguun fakka waliigalaa population pyramid yogguun of developing country biyyoota guddaa jiran kanneen akka Itoophiyaa keessatti have a very broad baay'ee bal'aadha. Basis is showing to the dominance yookaan gartee it is the dominance of the young age population irra guddaan isaanii daa'imman. Thus the pyramid is becomes increasingly kanaafuu pyramid kun dabala. Narrow gartee dhiphaadha. Toward the top gubbarratti maali xiqqaadha. Maaliif lakkoofsi baay'ina uummataa duraan akkasii jala bal'aa ta'e sun gubbarratti hin jiru du'anii dhuman jechuudha lakkoofsi baay'ina kanaaf gubbatti qallatti piraamidiin jalatti immoo kadhaltu guddaadha hogguu ol deemaa deema qallataa deema du'aa hanga turu xiqqaadha saniif akkas ta'e kanaafuu siruu the age groups jennaan jechuudha showing to that is the percentages of the populations become less and less xiqqaachaa dhufa in upper age group irratti kanneen 65 caalan kan 69 70 fi karaa kanatti lakkoofsi baay'ina uummataa less to less xiqqaachaa deema waan ta'eef si gaafachuu danda'a amma akkasumatti which of the following is the country that showing the je si gaafachuu danda'a jechuudha the pyramid becomes increasingly narrow toward the top je si gaafachuu it is abroad toward the bottom je si gaafachuu danda'a jechuudha jalatti bal'aa ta'e gubba qallaa kan ta'e it especially the less developing countries Itoophiyaa fi Afrikaanota jechuun dandeessee deebisuu qabda jechuudha uniif theory akkasii gaafates jechuudha these high percentages of young gartee hammi lakkoofsa ijoolleedhaa groups is a result of high birth dilaa dhalata waan ta'eef guddaadha rates and the natural increasing baay'ee dabala while the small percentage xiqqaadha oldiin age groupin warreen manguddoo ta'an there is the reflections of high mortality guddiinsa guddaa jira high mortal baay'ee du'an waan taateef akka gaarii du'an waan taateef rate which is a result of low life expectancy hammi jireenya isaanii lifein isaanii life expectancy jechuun hamma jireenya namaa jechuudha hammi jireenya namaa achi keessatti xiqqaadha jiraachuudhaaf namni ulfaata waan ta'eef jechuudha kanaaf asitti fokosii keessatti wanni kaa'e age structure is one of the most age structurein baay'ee barbaachisaadha demographic character of the population idhaaf yookaan gartee age structurein demographic character idhaaf ulaagaa gartee graafitiif baay'ee barbaachisaadha structurein umriidha akkasumatti age information is often used to nu fayyada understand adda baafachuudhaaf to size idhaa fi hamma gartee guddina yookaan schools age yookaan gartee hamma barnootaatii fi labor force hamma humna hojiitii fi elders hamma gartee guddatee fi akkasumatti manguddoo fi and other population adda baafachuudhaaf age informationin nu gargaara. akkasumatti population pyramidin is usually employed to show nu argisiisa yeroo mara age distribution faffaca'iinsa umriidha given population sexes keessatti kan nuuf kenname jechuudha saalota uummataa keessatti kan kenname keessatti adda baafachuudhaaf population pyramidin wantoota lama nu agarsiisa jennee maal nu argisiisa ageidhaa fi sexidha jenne kanaafuu males females adda baasuudhaaf nu gargaara jenne kanaaf the population pyramids of Ethiopia has broad baay'ee bal'aadha basis the narrow laagartee naroodha garuu toward the top gubbarratti xiqqaadha population uummanni koosiin graafiin isaanii bar baay'ee bal'aadha broad based dha siin jee naroodha toward isatti gara gubbaatti age increasing is this shape is topically populations within the highly fertile rate waan jiruuf gartee hammi immoo gara jalaatti immoo increases ni dabala jechuudha kanaaf this shape isaanii typically populations is within the highly fertile jira jechuudha kanaaf gartee hammi dhalatu guddaadha hammi duu xiqqaadha jechuudha hammi duus guddaadha hammi dhalatus guddaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti kanaaf kana ilaalla paartii itti aanu keessa immoo age dependence ratio is the one of the component isaati kunis component maalitti population keessa amma maal laal age ilaallee qote ilaal age dependence ratio akkami baafna shalaguu akkami dandeenya kan jiru kanatti aansinee ilaallaa jechuudha kanaaf gartee sagantaa irraa sumatti waliin dhaabna hanga viidiyoo itti aanu walitti dhaabnu thank you isiniin jaalladha like godhaa subscribe godhaa maatii chaanal keenyatti irreen dabalatamin isiniin jaalladha nageenyaa tura.